Guyyaa har'aa immoo oolmaan koo adduma ta'e jechuudha. Nageenyi Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa koodha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa deebi'ee dhufeen jira. Warroonni chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaa. Warroonni maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaa yoo isinitti tolee laayik naa gochuu hin dagatinaa. Laayikiin isin naa gootan immoo na jajjabeessaa, akkasumas viidiyoon koo akka nama bira ga'u taasisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa jaallatamoof kabajamoo, oolmaa koo guyyaa har'aa immoo isa adda ta'edha. Baay'ee namatti tola. Foonaa koo keessatti wantoota na barbaachisan qopheeffachaa jira samoona kana. Akkuma argitan immoo viidiyoo tokko tokko isiniif waraaban jira. Egaa oolmaan koo guyyaa har'aa immoo axibiitii yookiin muuqii, namoonni tokko tokko muuqii jedhu, nu biratti garuu axibiitii jenna nuti jechuudha. Axibiitii qopheeffachaa jira samoona kana. Ufuma kiyyaaf na barbaachisa jechuudha. Keessuma kiyyatu axibiitii dhugi naan jechaa jira samoona kana. Garuu suuqirraa daakamaasaa bitatanii fayyadamuun hin danda'ama. Garuu immoo ani suuqirraa takkaas fayyadamee hin beeku, natti hin tolu jechuudha. Wantoonni akkanatti qopheessanii suuqirraa fayyadamuun natti hin tolu jechuudha. Manaaf danda'ame yeroodhuma itti kennee ofii kootiyoon qopheeffadhe mana kiyya keessatti naa wayya jedheetanii. Ergan biyya galee garuu keessi kiyya dhugaa dubbachuudhaa fi na kajeela jechuudha. Keessi kiyya naa kajeeluu malee suuqirraa bitee fayyadamuun baay'ee natti ulfaatee nan dhiise. Obsumaanan guyyaa har'aa kana eeggadhee. Egaa hordoftoota kiyyaa midhaan axibiitii kun gosoota hedduudha jechuudha. Akkaataa abbaan itti qopheeffatedha. Dirqama aynata 12, aynata 13, 14 kan jedhu hin jiru. Akkaataa mana kee keessatti ati qopheeffattedha midhaan axibiitii. Fakkeenyaaf jechuudha, daa'imaa fi nama jabaadha garuu garaagarummaa qaba. Yoo daa'imni fayyadamtee amma midhaanii kan irra caalutu jira. Fakkeenyaaf daa'ima laawuzii fa'aati kan irra caalchisanii fi laawuzii fa'aati, midhaan ajjaa fa'aati jechuudha. Garuu warroota gurguddaa yookiin nama akka kootii kana sirriitti barkatti goote jechuudha. Yoo hojjetatte amma mana hubcoo hin deemtu jechuudha. Ani amma guyyaa har'aa kana akkuma argitanii midhaan haala kanaan qopheessuun jira. Ofii kooti waanan qopheeffachaa jiruuf daa'imaaf miti waan ta'eef sirriitti barkatti godhee yeroo dheeraadhaaf kan naa ta'aniin hojjechaa jira jechuudha. Egaa tokko tokkoon midhaan kanaa isinitti agarsiisa. Midhaan kun kan kiyyaa aynata meeqa akka ta'e illee isinitti hima jechuudha. Asitti midhaan amma argitan kana keessa wanti na jalaa annasee, wanti kana booda itti dabalu xaafii diimaa qofa jechuudha. Xaafii diimaa mana hubcootiin nan dhabe gabaadhaan itti dabaladha jedheetan jira jechuudha. Xaafii diimaa malee kunoo kanneen asitti argitan qofan daasisa jechuudha. Xaafii diimaa qofan itti dabala. Maaliif namoonni tokko tokko bisingaa fa'aatti dabalu. Ani bisingaa ittiin dabalu. Wantoota baay'eedha jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa midhaan kan inni harka kiyya kanatti qiceessan agarsiisaa jiru aynata 3 walitti naqee jira jechuudha. Maaliif aynata 3 kana walitti naqee meeshaa saanii jechuudha. Saanii biiffee keessaa guuree aynata tokko tokkoon barandaa naquun nan barbaachisu jechuudha. Aynata 2, aynata 3 walitti naqee akkasitti viidiyoo isinii waraabaa isiniif gala. Midhaan argitan jechuudha. Kuni aynata 3 walitti naqee akkuma argitan isinitti hin mul'ata jedhee yaada. Atara, baaqelaa, qamadiidha jechuudha midhaanonni as jirani. Aynata 3 yoo jettani asitti garbuu qaba jechuudha. Garbuu ani ofii kootii xiqqoo nan fakkanse yookiin nan baay'ise jechuudha. Sababiin baay'isee fi axibiitii yookiin muuqii kana yeroo hojjetannu daa'imaaf yoo ta'e malee ofii keenya mana keenya keessatti yeroo fayyadamnutti quci waan amma mana hubcootti nu deddeebisu ta'uu hin qabu. Si'uma tokko itti yaannee midhaan ammamtu nu barbaachisa jennee midhaan kan irra caalchisuun mala irra caalchifnee daasifachuun wayyaa. Kanaaf egaa garbuun yoo midhaanota kana keessa irra gatee rakkoo tokkoyyuu waan hin qabneef garbuu kana xiqqoo nan baay'ise jechuudhaan akka kiyyatti. Maaliif yoo jettanii yeroo dheeraan fayyadama axibiitii kana irraa boru mana hubcoo hin deemu. Akkuma jalqaba isinitti himaa jiru daa'imaafis miti ofii kiyyaafis waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaafin garbuu kana nan baay'iseen isiniin jedha. Asitti garbuu qaba, achitti aynata 3 isin agarsiise, aynata 4
Akkasumallee hordoftoota kiyyaa asitti nuugii qaba jechuudha. Nuugis gimmaasha kiilooti jechuudha. Gimmaasha kiiloon bitee nagaa jechuudha. Nuugiin kun ammaa fi nagaa xibiitii kana keessatti. Akkasuma asitti laawuziidha jechuudha. Laawuziin kun nan ho'isa jechuudha. Ganaan adda babaasan ture. Ganaan adda babaasee waan hundumayyuu mimmijeessaa ammaaf isinitti agarsiisudhumaafi. Aynata shanaffaadha jechuudha. Nuugii kanaan aynata ja'a lakkoofneera. Akka walisin jalaa hin maagne kun aynata 3. Kanaan aynata 4, nuugiidhaan aynata 5, garbuudhaan aynata 6 lakkoofneera amma. Egaa hordoftoota kiyyaa kun immoo suufii jedhama jechuudha. Suufiin kuni nan bitee ajjaadhuma wajjiniin jechuudha. Suufiin kunis itti dabalama aynata 7. Akkasuma misira qaba jechuudha. Misira duudaa qaba. Aynata 8 yoo jettanii akkasuma garalatti jechuudha. Ruuzii qaba. Aynata 9 yoo jettanii boqqolloo qaba. Aynata 10. Akkasuma jechuudha. Midhaan hajjaati jechuudha. Matumti isaa midhaan hajjaati kuni. Midhaan hajjaa kanas qaba. Wantoonni har'a qopheesse jechuudha. Midhaanonni asitti argitan kuni haala kana fakkaatuun aynata 11 jechuudha. Aynata 11 kuni aynata 3 of keessaa qaba. Aynata 3 wajjin aynata 4, aynata 5, garbuu aynata 6, kanaan aynata 7, aynata 8, aynata 9, aynata 10, aynata 11 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa aynata 11dha. Amma kan na'afu egaa kan na'afu akkuma jalqaba isiniin jedhee xaafii diimaa qofa naafa. Xaafii diimaa qofa burcuqqoo 2 wayii itti dabalatiin baay'isu jechuudha. Wantoota garaagaraa kana caalaa ittiin godhu maaliif misingaa fa'a. Misingaani atibiititti gochuun dogoggora jechuudha. Atibiitii balleessa misingaani. Ani misingaa diimaas ta'ee adiis ta'ee ittiin godhu. Akkasumallee atibiitii kana yeroon biyya jirus qopheessaa waan turee fi waan hojiinsaa addaa miti jechuudha nan beeka. Kanaaf egaa aynata 11 kanatti xaafii diimaa dabalee xaafii diimaa wajjiniin hojjedha. Xaafii diimaa wajjin immoo aynata 12 ta'a. Aynata 12 kana hojjedha. Namoonni akkaataa garaagaraatti qopheessu jechuudha atibiitii kana. Kaan shumburaa fa'aa kan itti dabalantu jira, gaayyoo kan itti dabalantu jira. Akkasuma misingaa kan itti dabalantu jira. Waa baay'ee kana kan itti dabalantu jira. Garuu immoo wanti hunduyyuu akka mana keetitti malee akka namaatti miti jechuudha. Akka hojii bartee fi akka mana keetitti malee yeroo hunduma namarraa ilaaltee atibiitii nan qopheessa yoo ta'e yaada mataa keetiitiin yoo duratti hin beekne takka atibiitii qopheessitee hin beekne yoo ta'e yeroo jalqabaaf si'a tokko nama tokkorraa ilaalta. Sana booda kalaqa mataa keetiin wantoota mana kee keessatti si barbaachisan amma si barbaachisu kalaqa mataa keetiin hojjetta malee akka biluu yoo jette yookiin ebaluu akka humna isaatitti hojjetata. Atis mana keetti akka humna keetitti hojjetachuu qabda jechuudha. Akka ebaluutti immoo waan ta'e wayii hojjechuu sirrii miti. Akka humna keetii yeroo mara kana qofa osoo hin taane waanuma kamirrattuyyuu hojii mana keessas haa ta'u ogummaa garaagaraa barachuun sirriidha. Akka mana keetitti hojjechuun immoo barbaachisaadha. Akka namaa jettee nama yoo ilaalte yookiin wanti sun si jalaa baduu danda'a jechuudha. Humni nama sanaa fi humni kee immoo tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf akka namaatti osoo hin ta'in akka keetti hojjechuun barbaachisaadhaan jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kanumaadha. Yaada qabdan immoo koomintii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Iddoo na gorsitanitti na gorsaa. Jajjabeessaa viidiyoo kiyya laayik naa godhaa, sheer naa godhaa, galatoomaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Mee viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Baay'ee.